Ji'ata kan dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruu jedhamu keessatti poolisii Liyyuu Haayilii Sumaaleetiin gochi suukanna isaan raawwatamuun isaanii yaadatama. Gocha gara jabeeyyiitiin qabeenyi hedduun barbadaawee namni ajjeefamee hedduunis miidhame. Dubartiin Naasiyaa Ziyaadoo jedhamtu lola shiftoonni Sumaalee daangaa magaalaa Dirree Dhawaa cabsanii seenaniin ganda Abdii Boruu jedhamu keessatti ajjeefamte. Gandi Abdii Boruu bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa jalatti kan bulu ganda naannawa Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa duubatti argamu. Haa ta'u malee shiftoonni Liyyuu Haayilii lafti tun lafa teenya jechuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasa banan. Obboleettii Nasiyaati irra guddoodha. Nasiyaan akkaataan isiin itti duute waan takka malee badii takka malee Dirree Dhawaa keessatti ganda Abdii Boruu Yuunivarsiitii jala Yuunivarsiitii Gidaaruma Yuunivarsiitiitti bakka aanoo jechuun ispaaltii macarrashaarra bakka sanitti mootummaan naannoo shanii Somaalee Liyyuu Haayilii dhuftee seenuun daangaa keenya lafti tun lafa teenya Oromoon asii waan takka hin qabdu gaara gurraacha qabdi bikki tun Dirree Dhawaa miti killi lammistiidha daangaa keenya jechuun dhufanii lola bananii lola sanarratti qe'ee teenya keessa lafa teenya irratti rasaasaan mataa isii facaasanii lubbuun isii dabarte lafti maas ooruu nuti achii qabna malee teenya qofaa miti hawaasa bal'aati. Ni beekamaa gandi hundur qotee bulaadha gabaree mahabarii ooruu guddoo jira teenya qofa osoo hin ta'in ta ganda guutuuti nama hundaatu achii qaba lola isaan dhufanii achirra bananiin. Gocha gara jabinaan shiftoonni raawwatee ture warri bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa harkanii turan garuu wanti godhamee hin jiru. Bakka namni hundi jirutti osoo koomishinarrilleen ni jira Alamuu Margaa garee jira Kadir kantiibaan ni jira kantiibaa magaalaa keenya ni jira Harbii itti aanaan ni jira Abrahaam Yusuf ni jira Sattataa Zarfii Abdallaan ni jira Xoorazaajii kan maqaa isaan beene ni jira Adamaa Bittanaa jira bakka aduu guyyaa odoo isaan harkanii lola banamee tooksiin dhoomteen lubbuun isii baate. Naasiyaan dubartii haadha ilmaan lamaa hoggaa taatu shiftootaan yeroo ajjeefamtu ulfa lakkuu ji'a jaati wajjini. Isiin ammoo amata 22 fixee 23 ijoollummaan heerumtee ijoollee lama qabdi. Mucaan isii guddaan amata 6 isatti aantu amata 3 amma fixee lakkuu garaa qabdi ilmoo baatii 6. Naasiyaan badii takkaan malee hawaasa isiin jaalattuu fi isii jaalatu ilmaan isii lameenii wajjin haala suukanneessan adda baate. Arra garuu dubartiin jabduun namni hedduun gaaddisa isii jalatti hara galfachaa ture lubbuu dhabdee dhugaas dhabde dhiigni akkuma magaalaa Dirree Dhawaa keessatti shiftaan dhangalaasetti dhiiga saree ta'e hafe. Arra silaa sababa du'a Naasiyaatiin dubbiin daangaa magaalaa Dirree Dhawaa furmaata argachuu qabdi ture garuu akkasummaanuu hafee warra arra lubbuun hafeef boru jiraachuun yaaddoo taate. Yeroo Oromoon biyya bulchutti lafa isaaniirra jiraachuun sodaa taate borus akkuma barbaadetti shiftaan uummata kana galaafachuu mala. Kanaaf dhiigni Naasiyaa bahee qaamni dhimmi kun laallatu furmaata akka kennuuf hawaasni iyyachaa jira. Tiis wanni jiru lubbuun isii harka namaa baatee dhimmi daangaa waan nu ilaallachiisuu miti kun hojii mootummaati qaama ilaallachiisuu qaba. Sanii fi qaamni waan kana ilaallatu gabbu'ee laalee waan yeroo sanitti ta'u hunda waan harkaniif obboleettiin tiyya gizee duutus ijoolleen gizee dhahamtus namni birallee ka dhahamee ni jira ka falaxamee ni jira ka qabeenyi isaa barbadaa'ee ooyiruun gubattee mana namaa diiganii waan hundaa jira beekte kana amma nuti ulee isaaniitiin tumamu jira waan ta'eef isaanii harku jira qaamni dhimmi kun ilaallatu hundi gabbu'ee waan kana murteessee obboleettiin tiyya lubbuu takkaan dabarree lakkuu garaa qabdi lubbuu 3 hin baate deebisaa kana akka nuu deebisaniif gaafii gaafachuu jirra jechuudha. Sagalee sunuutaa jennee wanni halkanii guyyaa miidiyaa irraa lallabnuuf deebiin tun nuuf haa deebitu dhiinni obboleettii tiyyaa ganna qabee kun haa nu deebu harka namaa waan baateef nama isii kana akkana godhesan seeraan nu dhiyeessaa olaantummaan seeraa haa nuuf kabajamu. Namni isiirra rakkoo tana isiirra fidee qabeenya namaa gubee qaamota biraa kan miidhamee sin duune malee keessatti ragee seeraaf haa nu dhiyaatu bakkitu yoo Dirree Dhawaa taanaan Dirree Dhawaadha kililamisis taanaan kililamisti qaamni ilaallatu hundi Oromiyaa raatos bakka hundarraa dhufanii ilaalanii akka deebisaa nuu kennanii fi waan kana jirra malee waan biraati miti.